Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota abdishte barnoota aappii bareedaa tokkoon qabadhee dhufe. Aappiin kunis isuma amma qastiin diimaan isin agarsiisu jiru kana maaliif faayidaa qaba? Bakka neetworkiin hin jirretti neetworkii bareedaa godhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf 3G malee yoo hin jiraanne gara 4G'tti si jira. Settingii keessaa barbaadee hin argattu. Settingii keessaa hin argattu gonkumaa. Garuu aappiin kun 4G bareedaa godhee akka ati interneeta haala gaariidhaan itti fayyadamtu si godha. Mee gama gubbaa kana ilaali. Aappiin amma ani si agarsiisuu deemu kun aappii bareedaa akkaan barbaachisaa ta'e. Aappii kana gabbuufattee jennaan yeroo feete konnekshinaa 4G'dhaan yeroo feetetti fayyadamuu dandeessa. Kun olaalime 4G Force LTE jedha. Settingii keessaa akka feete yoo goote argachuu hin dandeessu. Namoonni daataan interneetaa isin rakkisee jiru. Aappii seennee jira amma. Aappii yeroo seennee sarara 4 jira. Sarara 4 jiru keessaa isa amma qastiin irra jiru kanaan argitan fakkaata. Isa kanaan tuutan. Yeroo isa kana tuute ol ooftee gama gubbaa jira na fakkaata. Gama gubbaa jira gad deebita. Kun olaale WCDMA only ja. WCDMA only kajoo kanarra yeroo tuute ni argatta jechuudha. Amma gubbarra yoo ilaalte jiraatte H qofaa jira, H plus qofaa jira. Amma qastiin bakka si agarsiisu kana tuuta. Qastii bakkaan si agarsiisu kana tuuta. Amma dhufe kunu ol oofta. Yeroo ol oofte ni argatta. LTE ja. LTE only. LTE only. Isa kana banaa gootaaf jechuudha. Isa kana banaa gootaaf. Isa kana yeroo banaa gooteef gubbaratti amma wanni ati agaraa jirtu H plus hajoo qofaa jira. H plus hajoo qofaa jira. H plus hajoo san gara 4G'tti si jira jechuudha. Gara 4G'tti si jira. Laali gubbarra amma nu jijjiiree jechuudha. Amma nu jijjiiree jira gara 4G'tti nu jijjiiree jira. Kun olaa gama gubbaa sallaali gara 4G'tti jijjiiree jira. Wallaahi aappiin kun aappii akkaan bareedaa ta'anillee calloon nu fayyadee jira. Bakka neetworkiin baay'ee gadi bu'etti gara 4G si jiru danda'a. Amma gabbuufadhaa laala. Eessaa gabbuufatanii aappii Play Store seente. Play Store keessa yeroo seente Force LTE jettee yeroo barreessite aappiin hogguusuma sii dhufe. Yeroo inni sii dhufe install jettaani. Yeroo install jettee gabbuuftee seenta. Samboota bakka nu fayyadamta. Kumaan amma si garsiisa kanatti fayyadamta. Aappii akkaan bareedaati. Yeroon hedduun itti fayyadame jechuun bakka 4G'n bareedaan jirutti rakkoota kan qabu. Bakka immoo neetworkiin gadi aanaan jirutti neetworkiin baay'ee xiqqaa ta'etti aappiin kun wallaahi qaceeloon nama fayyadaati. Ammarraa eegalaatti fayyadamu. Warri subscribe godhin subscribe godhaa, like godhaa. Galatoomaa. Yoo sitti tole subscribe like godhinaaf.